السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيا جرتني خير الحمد لله. الرا أبي بريدة حق تهنجرمو انتاني كجو كل إلالتو فكينيا في كاميرا ورابا منجرا يوكامو أبين توكو هايد نكيسة تهجرا نهورتو فجرا نمي jecha yoo yaada sitti ta'ee jiraate furmaanni isaa argamee jira. Aappicha guruupii irratti isiniifin ergaa kana kilik goota jechuudha. Kilik erga gootanii haala kanaan isinii baha. Haala sagalan kanaan isinii baha. Amma waan muraasa keessaa ilaallaa jechuudha. Kuni hordofamaan jira moo hordofamaan jiru jechuu ilaalta. Kun immoo jawwaala kan kee seetingii seentee seetingii san keessa waa hedduu balleessitee yoo duuba deebitee sirreeffachuu dadhabde kanarra tuqxu jechuudha. Kun immoo aappii haayit ta'e tokko kan namni si keessatti dhossee waa waraabu yookaan rikoordarii bilbilaa waan haasottu waan adda addaadhaa kan ati waraabdu. Waan ati haasoftu hunda kan waraabu si keessatti dhoksanii kan imeelii isaanii keessa sajjalatanii sin bira dhufu beekuu barbaadan. Kun immoo kaameraa kana jawwaala kana yoo kaameraan laallamuu jiraattan jawwaala kana akka biyya biraa taa'amee jawwaalli keessan kun kaameraan banamee yoo isin laalu jiraate kun immoo waayifii keessan eenyutu itti fayyadamuuraa eenyu akka ta'e marraachi waan shanan kana ni ilaalla. Amma ka jalqabaa kanaa ilaalluuti. Haala saniin kilik irra gootanii imeeliillee waa tokkollee isin hin gaafatu shabakaallee isin hin gaafatu akka sanitti ol iskaaniin gijaa ni eegganna hanga 100 guutu. Haala kanaan nama baasachuu yoo haati taateeraatti yoo aappiin kana kee dhokateeraatti asitti isinii baasaa irratti kilik godhuudhaan of keessaa balleessitu jechuudha waan as keessa mul'ate hunda. Amma kun no critical permissions find ya haala dan jennee bahuu qabna jechuudha. Dan jechuun ka olii kana ka olii dan jennee irratti amma homaata akkan jiru jechuudha. Kanatti erga ta'e homaata akkan jiran. Amma kala mataa kanatti kilik erga gootanii start start erga gootu start erga gootanii waan isin seetingii keessa seentanii tuttuqxanii balleessitanii deebifachuu wallaaltan ofumaa isaatii isinii sirreessa jechuudha. Bakka isin balleessitan hunda isinii sirreessa. Amma duuba taatee bunuu amma kana laallaa irratti kilik goonu. Kun amma aappiin na keessatti haayit ta'e dhoffamee jiru hin jiru jechuudha. Kan namni waan ani haasa'u yookaan waan adda addaa na hordofuuf aappii jawwaala kiyya keessatti dhoksee buusee aappii barnaamaja gadi buusee ture. Kanaaf yoo jiraate irratti haala kanaan kilik gootanii yoon install bakka jedhamu tuttayyoo aappiin kana keessa osoo inni isin dhoffattanis isinii bahaa yookaan isin quban qabaanne ta'e ofirraa yoon install gootanii hin baatu jechuudha. Kan biraa immoo kan ammoo tokko kaameraadhaan jawwaala kan keessan si hordofuu ammoo si ilaaluu jira ammoo jechuudhaaf irratti kilik gootu. Haala kanaan kana of gootu jechuudha. Of erga kana duuba deebimu kana ilaalla jechuudha. Waayifii eenyutu akka itti fayyadamuu jiru waayifii bantanii raatan androidii gosa kamiitiin itti fayyadamuu jiraatan yoo ta'e haala kanaan asumarratti xumurraa. Kun barbaachisaa aappiin kun waa hunda of eeggannoo yoo yaada sitti ta'ee jiraate furmaanni isaa kana yoo duraan beektisa irra deebi'ii dhaggeeffadhaa isiniin jaa. Galatoomaa kabajamuu guruupii keessaa.